dubartii biyya arabaa dhugaa dubbachuudhaan dubartiin biyya arabaa ofii ishii dhaamtee kan isa kaan ibsitu, ofii dhukkubsattee kan isa kaan fayyistu, ofii rakkattee kan kaan gammachiistu. Dubartii biyya arabaa wanti jedhaniin tokko hin jiru. Ofii goodaa jiraattee yookaan ala jiraattee nama manatti ol galchitu, ofii algaa kan hin qabne kan madabiirra raftu. Dubartiin biyya arabaa hunda isaanii jechuun hin danda'amu. Otoo rakkinaaf gadadoo meeqa arganii biyyaafillee kan hafan isaan. Dubartiin biyya arabaa dhugaa dubbachuudhaaf otoo akka dubartoota biyya biraa kan akka Awurooppaa, Ameerikaati waan hojjetan qabachuun yookaan waan hojjetan namatti kennuu dhiisuun silaa jaratti caaluu qabaa ture. Laakiin subhaanallah rakkina ofii arganiif jecha mana namaa mana arabaa taa'a. Beela ofii arganiif jecha laal beela rakkina dhukkuba ofii arganiif jecha dhukkubni namaa jara dhukkuba, beelli namaa jara beelessa, dadhabbiin namaa jara dadhabsiisa. Kanaaf namaa beekani yeroo namni waa namaa beeku ammoo namaaf rakkata isinii galee. Maaliif jennaan ofii rakkatee waan argeef namaaf illee rakkata. Bakka hedduutti argineerra nama dhukkubsate irratti, masaajidocha irratti, madrasaa irratti, waan garaagaraa irratti argineerra. Kanuma ustaazotaa fi biyya waliin kufee ka'u dubartii biyya arabaati. Dhugaa lafa jirtu kun takkaa jechuudha. Akka hin kakanneef Awurooppaa irraa kanaan dura waan baay'ee kadhataadhaa ture. Dubartii tokkoo fi lama maqaanuu kan dha'uu danda'u, tokko lama maqaa isaanii kan dha'uu danda'u. Rakkanni gaafa jedhamu kan waa nuuf godhan, ka dhiiraas tokkoof lama kana caalan beeku akka goote. Garuu bakka sirbaa, bakka diraamaa, bakka koomediitti ni jiran, guutanii jiran. Laakiin akka dubartii biyya arabaa hamma feetii haa bal'isitu haa hojjettu kan diiniif dhaabbatee afaaniinis ta'e gochaan amma dubartii biyya arabaa kan dhaabbatee hin jiru kun dhugaa lafa jirtu. Hundi keessanuu beeka. Hundi keessanuu abbaan barbaadan of qulqulleessaa. Abbaan fedhe waan fedhe moo balleessu. Majority minority ilaalama. Maybe majority dubbachuun hin mala namni. Laakiin waan fedhe haa balleessa, waan fedhe iyyuu haa godhani. Namni tokko yoo badii wayi dalageedha yatba'u hasanaati yookiin gaarii duubarraan godhata. Wanti jarri birrii qabachuu dadhabanii biyyatti galuu dadhabanis kanumaafi. Kanaafuu dubartiin biyya arabaa nuuf ifaa keenya, biyyaaf dugda, maatiif lafeedha. Sanaafuu dhugaadha, kabajni isin mala, har'as boris isin kabajna. Laakiin ustaaz Zakiyya wanti inni dubbate tokko qofa na hubadhaa. Ustaaz Abu Mu'aaz isin tuffachuuf, isin arrabsuuf miti. Maybe arrabat darbee yookaan haasaa akkaataa itti hubattan haasaan loqonni garaagaraa adda ta'uun hin mala. Sanammoo jarru bahanii dubbachuu danda'u. Ustaaz isin arrabsuuf akka hin taane an dhibbatti keessaa beeka. Laakiin maw'izaa gochuudhaaf jecha akkaataa itti dubbii fayyadamantu akkasi malee maw'izaa nam tokko isiniif jecha adraa keessa harka duwwaan galiina akkasin godhiina akkaataan itti isin kadhadhuuf isin gorsu adda. Akkaataa Abu Mu'aaz isinitti mufi ani isinitti mu adda. Maaliif jennaan hunduu akkaataa itti gorsa isaati. Saniitiifuu ustaaz Abu Mu'aaz haqiiqaa dubbachuudhaaf jarrillee dhufanii lakkii sirriidhuma jechuu danda'u, takkaamoo lakkii sirrii miti jechuu danda'anii bahanii dubbachuu danda'an. Wallahi isiniif jecha isin gorsuuf jecha malee Abu Mu'aaz isin xiqqeessuu wanna jechuudhaaf miti. Maybe an akka irraa hubadheetti namni tokko si arrabsaafa kan si gorsuu jira. Sana jechuun si jibbee osoo hin taane, si xiqqeessee osoo hin taane irraa baradhume narraa hubadhume akkasin ta'emme akkaati aartee hadhooftuun kee kun sochootee waa hojjettu barbaadanii malee
isin arrabsu isin tiqqeessu isin qeequ barbaada inni ittiin fakkaatu wallahi ta'ala baddees hunda jechuutti hin jiru maqaafi biyya arabaa jira malee warri kaayyoo qabu karoora qabu maatii biyya dhiisee jireenya isaatiif yaadu maatii ofiitiif yaadu kun ni jira kanaadha abbaa dagatee aadaa ofii dagatee amantii dagatee biyyarraa fagaatee akkuma rabbi irraa hin fagaadhe se'u ni jira kan gartee ilmaan isiif guddifattu maatii isii bira kuttee firee isii gandee isii mana jaarrattee kabajaan jirtus hin jirti. Murasa fakkottuun ka gabayaa balleessite sooshaal miidiyaa balleessite maqaa nu balleessite biyya namaatillee maqaa Itoophiyaallee balleessite. Kun parsentii nuti irraa dubbataa jiru kun parsentii xiqqaadha beekata. Parsentii xiqqaadha yoo guddaa parsentii diidama akkasuma malee. Sanuma if keessaa ijoolleen musliimaallee ijoolleen kiristaanaalleen tan suute jettee maatii ofii ijaarattu ta'uufillee ijaarattee birriillee qabdu jirtu. Kaakina hin gowwoomina ijoolleen shamarraniilleen. Ijoolleen fayyaa qabdu baay'ee jira ijoollee fayyaa qabdutu irra caala sanni beekna nuti illee parsentii olaanu kana keessa parsentii olaanu ijoollee nagaati laakiin parsentii xiqqoodha amma parsentii waa balleessu isin ammoo hin gowwoomina mana ijaazaa jedhee durriyyeen mataa qarateetiin achitti mana taa'eetiin ijaazaa jedhee achi booda bira buutanii rabbii wal abdanii sagaagalummaa dheeyitanii san boodaan ammoo birriilleetti kennitanii achi boodaan dhaba taatanii gaafa